السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota maatii Abdussee jalatti argamtan hundi keessan baga nagaan dhuftan laayikii godhaa. Har'a waa lamarraa dubbachuun dhufe ajandaa lama sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee dubbatamaa jiran. Ani immoo ifa isinii godhee barreeffamaan illee barreessuutti akka isiniif giddiitti liqimfamu akka aannaniitti akka isin dhugdanuudhaaf Dr. Abdusseen keessan kabajamoof jaallatamoon waggaa 27 nyaadhunnu goyanii ummata isaaniitiif biyya eessaatti baratan har'a dhugaa jirtu dubbachuu dhufan jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanu warri sooshaal miidiyaa fayyadamtanus barreeffama Habtaamuu Lamuu ajandaa ajaa'ibaa ta'ee ummanni ittiin wal fixaa jira. Barreeffamni sunis maal jedhaa? Warri feesbuukii kanarratti koomentii jalatti nama arrabsuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabatan wantitu yuunivarsiitii Jimmaa jedha. Yuunivarsiitiin Jimmaa kun roobootii eebbisiisee gadi nuti gadhiisaa dhiiroo jettu sana hundinuu iskiriishuut godhatee irraa dubbataa jira. Akka ilaalcha Dr. Abdusseetti akka nama waa xiinxaluu tokkotti an jecha Habtaamuu Lamuu sana akkamittiin hiikadhe. Jimmatu tuqame maqumti yuunivarsiitii Jimmaa keessa bu'eef sukkaaranii dubbachuutu hin taane ilaalcha dubbiin sun ilaallatu qabatanii dubbachuutu sirrii. Namni kan keenyaan sardama biyya ofii jaallachuurraan kan ka'e gandummaa sammuu keessa wal guuteef waan ka'e hundinuu gandummaadhuma qofittiitti waa fudhata. Angaroo akkanatti hin fudhanne. Yuunivarsiitii Jimmaa kan itti baratu Oromiyaa keessaa Itoophiyaa guutuu keessaa Itoophiyaa darbee biyya adda addaarraa kan yuunivarsiitii Jimmaatti baratu ijoollee Jimmaa yookiin dhalattoota Jimmaa qofitti miti. Yuunivarsiitii Jimmaatti kan baratu kutaalee Oromiyaa hunda keessaa kan itti baratu baay'ee. Warri maqaa yuunivarsiitii Jimmaatiinis moggaafatan ummata Jimmaa yookiin ijoollee Jimmaa otoo hin taane warruma yuunivarsiitii Jimmaatti barate ittiin immoo maqaa ummata Jimmaa xureessuudhaaf wantitu yuunivarsiitii Jimmaa warri jedhu kun ummata maqaa Jimmaa Oromoo kan biraa balleessuudhaaf koomentii jalatti mootummaan gadi lakkise 20,000 ol an ofii kootii quban qaba maqaa Jimmaa balleessuu qofaaf akka waan ijoolleen Jimmaa nama arrabsitu hundi koomentii jalatti an ofii kootii nan taajjabe. Gaafa koomentii jarrisi arrabsanii jennaan jala dhayxee ilaalte wantitu yuunivarsiitii Jimmaa garuu ijoollee Jimmaa miti. Piroofaayiliin irra kaatu waa biraa wanti inni ittiin feesbuukii daldalee maqaa nama balleessu ittiin ganda keenya xureessuuf hojjetu maqaa Jimmaatiin kan banatame miliyoonota dhugaarra dhaabban. Habtaamuu Lamuu namni waan akkanaa dubbatu irraa hin malle ijoollee xixiqqoo sooshaal miidiyaa fayyadamtutu ijoollee xixiqqootu waan akkanaa dubbachuu qabdi malee inni gingilchuma isaa gingilchuutu irraa mala. Dhuguma arrabsuu malu maqaa kanaan banatanii gaddeebi'ee egaan akkanaa poostii gochuu hin qabu. Garuu warris immoo ilaalcha kana akka waan Jimmaan arrabsamuudha yookiin yuunivarsiitii Jimmaa namni Jimmaa hundi roobootii jedhee Habtaamuun fudhateetti fudhachuu hin qabu. Warri yuunivarsiitii Jimmaatti baratu kun Oromiyaa hunda keessaa Itoophiyaa keessaa achitti baratu. Maqaa yuunivarsiitii Jimmaatiin warri yuunivarsiitii Jimmaatti baratan kun roobootii barsiisee gad nutti lakkisaa jira. Jechi jedhu sun hiikadha. Sardamtanii Habtaamuu Lamuu akkana jedhina. Habtaamuu Lamuu akka duraanuu ana isinitti meera. Waan barbaade ta'u ala Habtaamuu Lamuu ilaalchi ani isaaf qabu yoomuyyuu gadi aanaa. Bara 2018 bara Muhammad Said ajjeefamu Daboo Afrikaatti nama caalaa bultumeetiif xabaqaa ta'uudhaan irra dhaabbatee sagalee adda addaa kutuudhaan akka waan caalaan asirratti gadi ba'ee laayivii dubbataa jiru fakkeessuudhaan sagalee Muhammad Said hukkaamse ta'uusaa nan beeka. Garuu jecha hadhaa kana ajandaa godhatanii sooshaal miidiyaa irratti hin deemuun sirrii miti. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wanti koomentii hundi jalatti nama arrabsu gaafa piroofaayilii jalaa jira galte wantitu Jimmaadha. Maqaa Jimmaa balleessuuf malee ijoollee Jimmaatii miti kan nama arrabsaaru. Warra maqaa Jimmaa xureessuudhaaf wantitu Jimmaa, wantitu Jimmaa, wantitu yuunivarsiitii Jimmaa, wantitu yuunivarsiitii Jimmaa hundi isaa akkas jedha. Maaliif jedhee waggaa tokko dura dubbadheen ture. Maaliif sobdanii maqaa Jimmaa balleessuudhaaf akka waan ijoolleen Jimmaa hundi akkasitti ittiin banattee nama arrabsaattu akka waan Jimmaan fayyaan biltsiginnaa ta'ee gaafa biltsiginnaan qeenqame ijoolleen Jimmaa nama arrabsituu fakkeessuudhaaf wanti kun dubbatama godhama.
هنتو كن أبتامو لموس دوكما أربساني تدولو دندو غافا بروفايلي جرا جرا غليلالو وانت تو جمّا جن غرو كن أمة جمّا بكمبو يونيفرسيتي جمّا تبارتي داف جمّا ننتو يونيفرسيتي جمّا ABC سيغدي لكيسي داف أمة جمّا نتو أكاسيتي هبدا لما فرت وانت ندبچو بربادو أمة سلايو أذاني إي نقول أجرا كاي أذاني نانجتا إسا جدو توكو تجير مال جتون أمة درانو أكمتي بلسجناتو أكمتي غندما فارسو إيغير راسا جرو غافا جمّا واللالتون توكو كاتي كيكتي نمني واتوكو بكم بوني فيسبوك مرات كاتي جمّان كيكتي جمّتو كيكا من بلسجنان تا أجتشون كم مالي ما في بلسجناتا تا جمّان تا يفلمت نمال أتوما نمني جبان توكو جمّان كيكي بلسجنان مالتو سيقو داري جمّما كيتي فلمت نمال جم بلسجناتا لكي أنا حتى هم بودا بلسجناتا إنجرا إن أفاد مجرا كاناتي تيكي مجرا كاناتي جمّا بلسجنا ولله لدو فرداب لف أمني جمّا قبر ما جل جرا بلسجنان جمّا أورما وانتي أتي بلسجناتا تفنجرو غافا جمّتو كم نما جمّان تو كسان إرّا دبت جمّما كانكي أوفين بونيتي واهي جمّا أمتا كانت تهميتي غراغوبي بلسجنان تا جتين في جن يودرو مانو بلسجناتا ولا جولي بايتو ور إرغسي واهي أورومو كناف وردو أنو كناف واهي أورومو تيف دبتنو غافا بتوسي واللالتون توكو فيسبوك رتكاتي كيك أوي كيك حرام بودا أم بلسجناتا مالتا إيرا هنتا أغن بلسجناتا في جمّا ولين قبسيسنا kan engadde ajjeefame karaarra harkifame ijoolluma jimmaati ijoollee sanyii mootii kan karaarra biltsiginnaan ajjeesisiifte kaate shaneelee baay'ee ummatatti caffarsiifte sanaadha ummata jimmaa jechuun jarattu badhaa jara akkas ajandaa sobdanii barbaadanii mala gaafa ammas waadanuun argabar gaafa wayyaaneen rukutamu anadhaan booda abiyyii wajjini jedhee kan biltsiginnaa ta'e baay'ee jira wayyaanee nuuf rukutu oromoodhaaf jecha rukunne wayyaanee yeroo sana sanitti maan ture wayyaanee rukutuun aangoo isaarra turuudhaaf waan inni barbaadu gochuu fi waan didaniif lole malee oromoodhaaf hin lolle otuu oromoodhaaf waan loluu barbaade gaafa jarri aangoo irraa bu'an maqaleetti galanu hunda jara qabee seeratti dhiyeessa malee waggaa 2-3 turee ka'ee biltsiginnaatti makamuu didanii jennaan gaafa inni rukutu lakki abiyyiin keenya gootaa wayyaanee nuuf rukutaara jedhee anadhaan booda abiyyii wajjini ana wanta akkasii nu biratti hin jiru waaxiin dhallee dubbannaa kanaafuu ajandaa akkanaa dhiisaa tokkummaa oromootiif hin baasu of bara abdusseen dhugaarra dhaabbatee dubbata habtaamuu lamuu yoomuu bofa afaa jala akka ta'e immoo nan dagatina an dhugaarra dhaabbadhe dubbadha haqni Mahammad Said yoomuu isan dhiisu nagaan naaf tura